Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya jirra intarteementii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabanneen isinitti himamu tokko tokkoon. Godina Booranaa Mooyyaaleetti humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti lolli raawwatame. Godina Booranaa dhiyeenya magaalaa Mooyyaaleetti humnoota mootummaa fi hidhattoonni waboo gidduutti lolli gaggeeffamuun himamee jira. Daangaa Keeniyaarraa kan argamtu magaalaan Biaasharaa Mooyyaaleetti humnoonni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu gidduutti lolli taasifamu hanga mootummaa tokko BBC'tti himee jira. Qondaalli kun lolli kun sanbata galgala haga dilbata ganamaatti itti fufee kan gaggeeffame ta'uu isaanii himanii jiru. Hanga naannichaa maqaan isaanii akka hin kaane kan nutti himan miidhaan lubbuu fi qabeenyaa hangamii akka qaqqabe hin himne. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii fuula tiwutara isaa gubbaatti akka barreessetti humnoonni mootummaa zoonii kibbaa miidhaa cimaatu irra gahe jechuun loltoonni hedduun du'uu isaanii himanii jiru. Oduu biraatiin miseensonni poolisii kaka'umsa ofiitiin lafa hektaara 6 bosonomsanii. Komaandar Taanyaachee Walduu godina Iluu Abbaa Booratti miseensi poolisii yoo ta'u waggaa waggaadhaan biqiltuu gosa adda addaa dhaabna amma gara waggaa 11 ta'eera erga jalqabne hanga ammaatti lafa hektaara 6 kan dura homtu irra hin turre bosona akka ta'u godheera jechuun BBC'tti himanii jiru. Lafa hektaara 6 bosona uwwisuu kanaan alattis magaalaa Mattuu keessatti lafa hektaara 11 caalu irratti biqiltuu dhaabuun akka bashannanaan jiraattota magaalaaf akka hojjechaa jiran BBC'tti himanii jiru. Komaandar Taanyaacheen yeroo ammaa hooggantuu mana sirreessaa godina Iluu Abbaa Booraa ta'anii hojjechaa jiru jechuun maddeen keenya himanii jiru.